guyyaa daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo addaa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo biyya keenyaaf addunyaalessaaf gama keessan dhiyeessa. Odeeffannoo keenya addunyaaleffaa fi biyya keenyaatiin Jaartiin Dr. Abiy Ahmed yookaan Gibti dureen biyyatti Ladies First jedhamtu suni adde Zinaash Taayyachoo Dr. Abiy Ahmed angorra fonqolchuudhaaf shira itti yaadaa jiraachuun Dr. Abiy Ahmed itti himameetii jira. Ragaa viidiyoo namni bilbilaan itti himu kan paastarri amantaa Pheenxee Dr. Abiy itti himu viidiyoo daqiiqaa takkaa isin dhageeffachiifna. Amma lammaffaa akka hin amanne itti himteeti jirti. Isa gurreessin buusaa itti dabaluudhaan immoo odeeffannoo biyya keenyaa fi biyya alaas isinii dabala. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadha jecha amma kallattii maan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraatti isin ceesisa. Dr. Abiy Ahmed gaggeessituu amantaa Protestaantii takkatti bilbiluudhaan wajji haasa'e. Gaggeessituun amantaa Protestaantii tuni duraanis nama akka malee Abiyyiin jaalatuu fi Abiyyi akka mootummaa ta'uuf kadhataa fi turedha. Namni yeroo dheeraadhaaf osoo Abiyyi aangoo hin qabatin Abiyyi akka mootummaa ta'u itti himtee raayidee akkasuma mootummaa akka inni ta'uuf kadhannaa yookaan tsalootii yeroo dheeraa isaaf godhaa turte. Dr. Abiy Ahmed yeroo gara yerootti itti dawwaluudhaan na eebbisi du'aa'ii naa godhi qormaatameera lolli hammaateera diina harkatti kufuu deemti yaada jedhuuni jireenyi qaala'eera diinni gamanaanatti baay'ateera du'aa'ii naa godhi jechuudhaan itti bilbilee tsalootii akka gootuuf gaafataa ture Dr. Abiy Ahmed. Akkuma baratame Dr. Abiy Ahmed ammallee tsalootii akka gootuuf gaafate. Akkas jechuunis immootu isiin deebii kana kenniteefii jirti. Erga lammaati nama tokkollee hin amanin wayyaanee wajji jaarsummaa hin taa'in jarri shira guddaa of duubaa qabu. Bineensa hedduutu jira. Bineensa hedduutu kallattii hundaan sitti hinaafee si kuffisuu barbaada. Keessumaa jaarsummaa wayyaanee kanatti hin galinii jechuudhaan gaggeessituun amantaa Protestaantiituun Dr. Abiy Ahmed itti himte amma sagalee isin dhageessisuu ta'a. Kana qofa osoo hin ta'in erga lammaati nama tokko hin amanin lammaan ati obboleessa kiyya jetteen lammaan ati garaa kiyya jetteen garaa kee itti himataa turte iyyuu si ganaa ture. Erga lammaati nama tokko amanuun sirra hin jiru jechuudhaan paastarittiin tuni Dr. Abiy Ahmediidhaaf gorsa kennite. Kan biraan mootu biiroo jaartii teetii biiroo Zinaash Taayyachoo biiroo haadha manaa keetii Zinaash Taayyachoo fi biiroo isillee sirriitti sakatta'i. Biiroo san keessa bofa guddaatu jira. Bofa nama nyaatutu jira. Kanaaf biiroo san sirriitti qoradhu sirriitti sakatta'i jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed biiroo Zinaash Taayyachoo keessa namoota dalagan waajjira Zinaash Taayyachoo keessa namoota hojjetan sirriitti akka qoratuu fi akka sirriitti hordofu kallattii saniin diinni itti dhufuu akka hedhu namni tuni raayidee itti himteetii jirti. Kanaaf Dr. Abiy Ahmed qorannoo cimaa biiroo Zinaash irratti godhee namoota achi keessa dalagan akka qoratuu fi akka baasu itti himteetii jirti. Achirra darbuudhaan immoo du'aa'ii gooteefii jirti. Eebbisteefii jirti. Tsalootii gooteefii jirti. Maqaa gooftaa Iyyesuusiin mootummaan kee mootummaa milkii haa ta'u ati ilma waaqaati jetteeni namtittiin tuni yookaan paastarittiin tun Dr. Abiy Ahmediif du'aa'ii gooteefii jirti. Wanni isiin haasaan bilbilli isaan haasaan baay'ee fagoodha. Garuu mootu ani bakka ijoo tana keessaa gurreessin buusaa. ኢየሱስ ያድናል። እኔ ውጤን ሳይሞላው አልነግርም አንተም ታውቃለህ። በቃ ይኸው በዝንዬ ቢሮ ፍተሽ አድርግ። ፈትሽ በደንብ ፈትሽ። እዛ ጋር የተሰወረ የተጋደመ እባብ አለ። ፈትሽ። እግዚአብሔር ደግሞ አሳልፎ ይሰጥሃል። ፈትሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ዝም ብያለልህም 2 ዓመት ከምናምን ዝም ብያድፍጬ ነው ያለሁት። አሁን ግን ፈትሽ። እግዚአብሔር በግልጽ ነገሮችን ሁሉ አሳልፎ ይሰጣል። በጣም ጥሩ ነገር አይደለም። ዝም ብለህ ለምን እርሷም ሳታውጣ ፈትሽ። እግዚአብሔር አሳልፎ የሚሰጥ ነገር አለ። በቅንነት በየዋህነት እግዚአብሔርን በመፍራት የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ብላችሁ
በቃ ነገሯን ልቧን ሁሉ በከፈተችው ነገር እየተሽለኮለከ ያለውን እባብ ትይዘዋለህ ይሉኝታ እንዳይዝ በቃ ከለማ ወዲያ ይኸውልህ ማንም የለም ላንተ ልንገርህ እውነቱን ነው የምነግርህ ኢየሱስ ያድናል ፈትሽ ትችል በቻልክ ጊዜ ደግሞ ሱራፌልን ጥራና አነጋግረው odeeffannoo kennaam gama biraatiin immotum Itoophiyaan miidiyaalee addunyaaf ibsa waajjira muummee akka hin malletti gabaasan jettee komatte. Itoophiyaan miidiyaalee addunyaa ibsa waajjira muummee akka hin malletti gabaasan jettee komatte. Ibsa waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa kibxataa lammiileen Itoophiyaa haleellaa garee shororkeessaa TPLF irraa biyya isaanii akka eegan itti waamicha dhiyeesse miidiyaalee addunyaa akka hin malletti ergaa isaa jallisuun gabaasan jechuun mootummaan Itoophiyaa kumate. Waamicha mootummaan uummata Itoophiyaa miliyoona 100 oliif dhiyeesse miidiyaaleen addunyaa hawaasa idil addunyaa akka hin malletti dhiyeessan jedhe fuulli qulqulleessaa ragaalee mootummaa federaalaa. BBC dabalatee gabaasaaleen miidiyaa gurguddoon akka Reuters, Financial Times, Washington Post fi kan mootummaa dogongora jedhu mata duree isaanii waliin dheerameetii jira. Mata dureewwan gabaasa miidiyaalee kana irra hedduun Itoophiyaan lammiilee ishee humnoota Tigraay loluuf akka hiriiran waamicha dhiyeessiteen ergaa jedhuuf keessaa qaba jetteetii jirti. Gabaasaalee kunniin haleellaa humnooti TPLF naannolee Afaarii fi Amaaraa fi Affaar irratti raawwatan callisaan bira darbe waamicha biyyaalessaa mootummaan dhiyeesse akka guutummaa Tigraay irratti ta'etti gabaasni jedhu ibsi kuniin itti dabaluunis mata dureewwan gabaasaalee kana TPLF yakkamaa ta'uu agarsiisuu dhiisee mootummaan Itoophiyaa yakkamaa godhee kan mul'iseedha jedha. Jecha humnoota Tigraay jedhu fayyadamuun Itoophiyaan guutummaan naannoo Tigraay waliin waraanaatti akka jirtu fakkeessuuf yaalaniirus jedhe. Miidiyaalee hedduu gabaasaalee isaanii keessatti Dr. Abiy Ahmed maqaa gaarii qaban balleessuu fi TPLF garee shororkeessaa ta'uu labsii paarlamaa Itoophiyaa labsee cinaatti dhiisuun birmadummaa Itoophiyaa dhiibaniirus jedhe. Itoophiyaan jalqaba waraana Tigraay irraa eegaltee akkaataa waraanichi gabaafamaa ture irratti miidiyaalee fi dhaabbilee mirgoota namoomaa garagaraa komachaa turte. Baatilee 9 darbaniif miidiyaaleen haala wal fakkaatuun dhugaa jiru jallisanii yookaan dabsanii gabaasaa turan jedha. Ibsi fuulli Twitter qulqulleessaa ragaalee mootummaa Itoophiyaa baase. Ibsi waajjira muummee ministeeraa kaleessaa baase raayyaa ittisa biyyaa fi humni addaa naannolee TPLF irratti tarkaanfii jabaa fi keessa deebii hin qabne akka fudhatan kallattiin kennamuu himan. Itti dabaluunis lammiileen Itoophiyaa umriin keessaa eeyyamu raayyaa ittisa biyyaatti makamaa kaan ammoo waan dandeessaniin raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbadhaa jedhe. Ibsi kuni mootummaan ergaa dhukaasaa dhaabuu gamtokkee labsee yeroo jalqabaaf tarkaanfii fudhachuuf akka jedhuun itti ifatti labse. Humni ittisa biyyaa humna addaa fi milishaa naannolee humna shororkeessaa TPLF irratti irree keessan jabaa fi tarkaanfii keessan deebii hin qabne akka itti agarsiiftan kallattiin isiniif kaameera jedha ibsi waajjira ministeera muummee kuni. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru ji'oota 9 lakkoofsisuun lubbuu kumaatamoota balleessee qabeenya biliyoonaan tilmaamamus barbadeesseetii jira. Odeeffannoo kennaa irraa maahiitiin Chaayinaan daldalaa lammii Kanaadaa basaasummaan himatamee hidhaa waggaa 11 adabde. Manni murtii Chaayinaa tokko daldalaa lammii Kanaadaa tokko ragaa dabarsee kennuu balleesseera jedhuun hidhaa waggaa 11tti murteesse. Daldalaan lammii Kanaadaa Maayik Spaafoor bara 2018tti ture dippiloomatiin duraanii waliin to'annoo jala kan oolfame. Murteen kunis walitti dhufeenya Kanaadaa fi Chaayinaa badaa dhufe caalaa kan ammeessuudha jedhamee jira. Adeemsi mana murtii hojii gaggeessaa dhaabbanni teeknooloojii Chaayinaa guddichi Huawei Mengii Wanshu ammoo Kanaadaa keessatti ilaalamaa jira. Teeknoonni Chaayinaa Spaafoorii fi Kivring akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamaa jirti jedhu. Manni murtii Chaayinaa kan Daandoongitti argamu ibsa roobii baaseen Spaafooriin yakka basaasuu fi iccitii biyyaa dabarsee kennuu raawwateen hidhaa waggaa 11 fi adabbii yuwaanii Chaayinaa 50 akkasumas biyya akka ari'atamu murteesseetii jira.
ibsa bahee irratti namtichi yoom akka biyya ari'atamu kan jedhu jiraachuu baatulleen chaayinaan lammiilee biyya biraa murteen irratti dabarfame ergaa adabbii isaanii xumuranii booda kan biyya baaftu. Chaayinaatti ambaasaaddarri Kanaadaa Doominik Biraantinaan murtee kenname akka morman beeksisaniiru. Ol iyyachuuf carraa jira jechuu isaaniillee AFP'n gabaaseetii jira. Spaavoon waggaa 3 dura to'annaa jala kan oolfame wayita hojii gaggeessaan Huawei Kanaadaatti to'atame ture. Innis yeroo jalqabaatiin baatii bitootessaa keessa mana murteetti dhiyaatee kan ture ta'ulleen murtee malee deebi'ee ture. Yeroo sanatti dippiloomaatonni Kanaadaa akka mana murtee hin galleef dhorkamanii ture. Ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau dhaddacha cufaatti gaggeeffamuun gonkumaa fudhatama hin qabu jedhanii ture. Chaayinaan Spaavoorii fi dippiloomaatonni kanneen alattis lammiilee Kanaadaa kaanillee yakka adda addaatiin shakkeera jechuun to'annoo jala oolchitee turte. Xiinxaltoonni siyaasaa Chaayinaan kana kan raawwatu Kanaadaa akka hojii gaggeessaa Huawei gadhiiftuuf dirqisiisuuf jedheetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon kennaa irraa kana odeeffannoo biraatiin deebinee wal agaruutti nagaan nuuf tura.